geejjibni hidda dhiigaa diinagdee biyya tokkooti. Sochii hawaasummaa fi diinagdees gama nageenyatii fi waliigala sirni diinagdee kan ittiin mirkanaa'u sochii geejjibaatiin. Hidda dhiigaati yoo jennu nama deddeebisuu qofa osoo hin taane, meeshaalee deddeebisuu qofa osoo hin taane, walitti hidhamiinsi diinagdees baadiyyaa fi magaalaan walitti hidhamee akka deemu gochuu keessatti uummanni tajaajila barbaadu bakka barbaadu deemee akka argatu gochuu keessatti gahee olaanaa qaba. Kana keessatti seektara kamiyyuu olitti seektarri tajaajila uummatatti dhiyeenyaan kennu guyya guyyaadhaan akka naannoo keenyatti fakkeenyaaf guyyaatti nama miliyoona 8 oli kan deddeebisaa oolu. Kana qofa osoo hin taane baadiyyaarraa gara magaalaa dhufuudhaaf, magaalaarraa gara baadiyyaa deemuudhaaf yookaan naannoo tokkorraa gara naannoo tokkoo deemu keessatti gaheen geejjibaa gahee olaanaa. Gahee geejjibaa bannu kana keessatti tajaajila haqa qabeessa ta'ee fi qulqullina qabu kennuun, tajaajila tuttuqarraa bilisa ta'ee fi uummata keenya itti quufinsa isaa sadarkaa olaanaatti guddisuu danda'u kennuun baay'ee barbaachisaadha. Tajaajila kenninu keessatti safuu fi duudhaa uummataa eeguun uummanni haala safuu fi duudhaa isaa eeggateen akka tajaajilamu gochuu keessatti gaheen boordiis, gaheen caasaa keenya geejjibaa sadarkaadhaan jiru akkasumas konkolaachisaanis ta'ee gargaaran konkolaachisaa gahee olaanaa qabaa. Kanaaf naamusni olaanaan bakki irraa eegamu tokko industirii geejjibaa keessatti jechaadha. Akkuma beekamu uummanni keenya yeroo ammaa sababa dhiyeessii geejjibaatiin sochii keessa jiraatu iyyuu malee komiin karaa adda addaatiin ni ka'a. Rakkooleen bulchiinsa gaarii bifa adda addaatiin calaqqisan bal'aadha. Rakkoolee bulchiinsa gaariitii fi kenna tajaajila geejjibaa keessatti sadarkaadhaan miira itti gaafatamummaatiin hojii nurraa eegamu baachuun baay'ee barbaachisaadha. Kana gochuu yoo baanne industiriin kun gara hin malleetti deemuu danda'a jechaadha. Qisaasamni qabeenya uummataa, qisaasamni ibin qabeenyuma abbootii qabeenyaas kana qofa osoo hin taane abbaan barbaade abbaan humnaa gara barbaadutti tajaajilli kun akka harkifamu gochuu danda'a waan ta'eef dhimma kana itti dhiyeenyaan hordofuun, deeggaruun, hoogganuun baay'ee barbaachisaa ta'a. Kanaaf kabajamtoonni qaamoleen asitti argamtan hundumti keessanuu waltajjiin akkasii kun yeroo yeroodhaan akka jiraatu taasifamaa tureera. Haa ta'utii garuu gidduutti waltajjii akkasii qabaachaan ture, addaan citee ture. Har'arraa eegalee garuu waltajjiin kun deddeebiidhaan karaa koree suuparboordiitis, karaa waldaaliitis deddeebiidhaan wal argaa kan deemu, hojii kan itti dhiyeenyaan waliin kan hoogganu. Maaliifii konkolaattonni keenya baay'ina qofa dabaluu osoo hin taane nageenyummaan konkolaattota keenyaa mirkanaa'uun irra jiraata. Ejensiin geejjibaas akkuma beekamu jalqaba irratti hojii guddaan isaa tajaajilli geejjibaa, dhiyeessiin geejjibaa uummataa akka jiraatu taasisuu. Kana qofa osoo hin taane nageenyummaan geejjibaas, nageenyi tiraafikaa akka mirkanaa'u gochuun uummanni keenya konkolaataa ga'umsa qabu fayyadamee tajaajila geejjibaa argachuudhaan manaa nagaadhaan bahee nagaadhaan manatti galuu akka danda'u gochuu keessatti gahee olaanaa qabna waan ta'eef tajaajilli keenyas gamanatti kan deemu ta'uun irra jiraata jechaadha. Kana qofa osoo hin taane konkolaattonni keenya kan yeroon irra darbe ta'uun irra hin jiraatu. Yeroo duraa yerootti fooyya'insa teknooloojiiwwan haaraa galchaa deemuu, hojmaata haaraa diriirsaa deemuu, tajaajilli kenninu kamiyyuu karaa bu'a qabeessummaa abbootii qabeenyaa guddisnuu fi bu'a qabeessummaa tajaajila geejjibaa uummanni keenya argatu guddisuun ta'uun irra jiraata. Bifa sanaanis hoogganamuun irra jiraata waan ta'eef kana yaada keessa galchuudhaan yeroo yeroodhaan waliin mari'achuun, hubannoo walii kennuun, waliin karoorsuun, waliin raawwachuun baay'ee barbaachisaa jechaadha. Yeroo ammaa kana ejensiin geejjiba Oromiyaa hanqina dhiheessii fi bobbii
konkolaataa jiru hir'isuudhaa fi hojiiwwan babal'aa teeknooloojiidhaan deeggaramee hojjetaa jira. Keessumatti iyyuu konkolaattonni sarara bobbii duraan warqa irratti fudhatanu amma siistamaan konkolaataan nuti qabnu konkolaataan 17,000 ol siistamarra galee hawaasa keenyaaf tajaajila geejjibaa akka naannoo keenyaatti godinaalee qabnu 21 fi magaalota 23 irratti tajaajila geejjibaa kenna. Sarara bobbii yoo xinnaatti sarara bobbii amma qabnu buufataalee 380 ol qabna. Buufataalee kanarratti sarara bobbii baay'eetu jira jechuudha. Sarara bobbii hundarrattuu siistamaan onlaayinii tikeettii kutatama. Oroo tikeettii kan jedhamu diijitaala sirna diijitaalaa taarifni isaa giddu galarraa to'atamuu danda'u. Daandii Oromiyaa keessa jiru wal fakkaataa irratti taarifa wal fakkaataa kaffalee hawaasni keenya akka socho'u hojii bal'aan hojjetamee jira. Kana dura e-tikeettiidhaan hojjetama. E-tikeettiin dhaabbata dhuunfaati hojii kana kan hojjetu. Amma garuu dhaabbanni sun seentariirraa Oromiyaan karaa artificial intelligenceetiin oroo tikeettii sirna diijitaalaa ammayyaa misoomsee hojiitti galee jira. Hojiin kun bal'inaan baatii tokko keessa baatii tokkoon kana keessatti hojiin bal'aan hojjetamee jira jechuudha. Yoo xinnaatee uummata miliyoona 5 ol oroo tikeettiidhaan baatii tokko keessatti geejjibsiisuu dandeenyee jirra. Hawaasa kana karaan inni teeknooloojii fayyadamee gara fuulduraatti immoo weebiidhaan konkolaataa mana isaa taa'ee buufata barbaaderraa konkolaataa barbaade filatee karaa teeleebirrii karaa diijitaalaatiin tikeettii isaa muratee itti deemuu danda'u hojiin bal'aan karoorfame hojjetamaa jira. Hojiin kun bara 2019 keessa guutummaatti kan weeb beesdii namni mana taa'ee konkolaataa barbaade filatee mana isaatii tikeettii kutatee dhaqee buufata seenee deemuu danda'u hojiirra kan ooluudha. Kan oroo tikeettii garuu amma almost hojiirra oolchinee kunis bu'aa bal'aa fideera. Taarifa wal fakkaataa daandii wal fakkaataan akka namni deemu konkolaattonni sagantaa sirna bobbii akka isaan kabajanu shoora olaanaa bahatee jira. Hundaa olitti immoo geejjibni dogoggoruu dinagdee biyyaa ta'e kun gara teeknooloojiitti galee guddina biyyaa keessatti shoora isaa akka bahatu hojii bal'aan hojjetamee kan jiru ta'uu isaati jechuudha. Akka waldaatti egaa wal mari'achaa jirras yaa rakkinaaleen tokko tokko jiru kan akka boba'aa fa'aa kan akka speer paart kan akka gommaa kuni ol ka'uunsaa xinnoo ishee hojii keenya irratti dhiibbaa uumeera. Gara fuulduraatti immoo kun amma sirraa jira waan tokko waa'een nadaajii fa'aa sirraa jira. Waa'een gommaa fi speeriinis gara fuulduraatti sirraa jennee yaadna. Yoo ta'uu baate immoo mootummaa keenya wajjin taanee biyya alaatiis karaa galchinuun yaalaa jirra. Qaraxaan ala karaa nu eeyyamamee biyya keessa galchinee rabsinee uummata keenyaaf tajaajila gahaa kennuudhaaf qophoofneerra waliigalaa jirra. Ammas kun waliigaltee kanarra jira. Mootummaa wajjin ejensii geejjiba Oromiyaas nu cinaa dhaabataa jira. Akka nutis fooyya'insa hojii fooyyessinee hojjennuuf nu gargaaraa jiru. Isaan wajjin taaneeti ammayyeessinee konkolaataa haaraa karaa galchinu isaanis nu mijeessanii qaraxaan ala fi baankii irraa liqaan yoo argame kan kana caalu hojjechuu dandeenyuuf itti deemaa jira. Waldooneenis kutannoodhaan itti deemaa jiru. Seektarri kunis immoo baay'een fooyya'aa jennee yaadna. Kan kana dura caalaa sirraa deema jennee yaadna. Gargaarsi cimaanis karaa ejensiitiin nu dhiyaachaa jira. Kanaaf isaan wajjin wal qabannee ammayyeessina jedhee yaada.